Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolewanki yajira jirtu akam jirtan faya kesan ya alhamdulillahi rabbil alamin. Bolewanki nubura nagada simbara nakam jirtan. Bolewanki ya arralle appi ajaibati walitti garagalle jirra. Appin kuni ni qabdan jecha appi kana jawwala keessanirra akka ajaibatti qabdan jetin abdii qaba. Yoo qabaatu baattanillee telegram ki jala sinifin ka achi argatu dandeessan. Warroonni applicationii kaleessa gadhiisa irratti appin Play keessanii jira warri jettan dhaqaatii seenadha yoo jiraate buufadha. Appin isa hin jirre Telegram jala siniif keenya. Kan achi keessa jiru kan Telegram keessa jiru wanni gartee achi buufadha sin jennuuf hin jiru. Waggaa namni waa sin jee osoo waa namarratti dha'uu hin taane dura laalati saniin booda dubbadha. Hayya obboleewwan kiyya warroonni jadiida dhuftan subscribe nuuf gochuudhaan like nuuf gochuudhaan nutti dabalamaan isin jira. Obboleewwan kiyya hayya appin kun isa kami jechaan keessaniin oolu jechuudha. Appin har'a sin agarsiisu appii kana ni qabdan jeetiin abdii qaba jechuudha. Anamma isaaniif fayyadamuu jira jechuudha. Duraan akka ajaa'ibaa kana dalagaa jecha neetnu hagga isatti dalaganatti hin fakkaane jechuudha. Akka ajaa'ibaa dalagaa jecha inni hayya obboleewwan kiyya appii kana gadi buufattan jechuudha. Warroonni hin qabne yoo qabaattan ammoo ni seentan jechuudha. Appii abdeetii gootan jechuudha. Appii abdeetii godhuudhaaf asitti dhuftan jechuudha. Obboleewwan kiyya ni agartan jeetii yaada bakka kana bakkaan qalamaan isin agarsiisu kana ni seentan jechuudha. Bakka kana ni seentanii saniin booda koodiin isaadha akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Tokkorraa haga shaniitti itti barreeffattan jechuudha koodii isaadha. Ni agartan jeetii yaada jalattis gubbattis jechuudha. Appii koodiin isaadha isa kana jechuudha. Ni agartan jeetiin abdii qaba. Koodii kan jalaatis tokkorraa haga shanii itti guuttattan jechuudha. Saniin booda zeenii isa barbaadan irra keessan jechuudha. Guutuu isaarratti ni dalaga jechuudha. Warra zeeniidha guutuu isaadha ni dalaga. Hayyee ani obboleewwan kiyya nama appii kana mee lammaffaa filadhee haa dhufu dalasiisu jechuudha. Mee ni dalasiifna. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Obboleewwan kiyya akka ajaa'iba kana dalaga jechaadha. Appiin dalagee jira. Mee ammallee itti deebinee kan biraa haa laallu. Mee sadaffaa haa laallu. Cuftaniitu bantanii rakkoon qabu jechuudha. Hayyee sadaffaratti hin dalagu. Mee arfaffaa haa laallu. Ni dalaga arfaffarratti. Arfaffarratti ni dalagaa itti deddeebiftan jechuudha. Ni dalaga arfaffarratti ergaa akkana isiniin jee ni dalaga jechuudha. Akka ajaa'iba dalagaa irruma deddeebiftanii isin isuma keessaa isiniif dalaga irratti dalasiifattan jechuudha. Rakkoon qabu. Hayyee mee shanaffaa haa laallu. Hayyee ja'affaa haa laallu. Ani gamtaan hedduu isaarratti dadhabeef dalaguu dide malee akka ajaa'iba dalagechaa guutuu isaarratti akka ajaa'iba kanatti dalaga. Hayyee anamma tokkoffaa yookiin lammaffaa mee amma tokkoffaa irratti haa laallu. Akka ajaa'iba kanatti dalaga jechaadha. Appii gadi buufadhaa itti fayyadamaadha. Obboleewwan kiyya warroonni TikTok jalas jirtan subscribe like naaf gochuu hin dagatina. Profaayilii TikTok kiyya jalaan seentanii YouTube kiyya. Linkii Telegram kiyyaadha viidiyoon amma isinii waraabaa jiru kana jala isiniif hin kaa'a jechaadha. Achi argatu dandeessanii. Mee appiin kun dalaguu isaadha waliin haa laallu YouTube seenneeti. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Appiin akka ajaa'iba kanatti isiniif dalaga jecha obboleewwan kiyya. Akka ajaa'iba kanatti isiniif dalaga. Kanaaf obboleewwan kiyya appii buufadhaadha itti fayyadamaan isiniin jaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.